Akkuma dheerinnaa maqaa guddaaf sodaachisaa kan qabu Jaalmarrooneen namni kun raastaa yookiin moodeelii miti. Nama kana qabsoo hidhannootu ofitti yaame. Bosona malee waltajjiin hin turre. Jaal jechuun jecha afaan Oromoo yommuu ta'u hiikkaan isaas hiriyyaa akka jedhu. Maqaa maatiin isaa waraqaa eenyummaa irratti galmaa jedhanii baasaniif Kumsaa Dirribaa kan jedhu ture. Inni garuu waraqaa eenyummaa jiraataa gandaas dhiisee bosona filate. Jaalmarroo jedhame. Jaalmarroon akkuma qabsaa'aa Oromoo kamittuu akka shororkeessaa akka bilisa baasaatti ilaalama. Namni tokko bokkuu waraabee Oromoo bilisa baasaas ni jedhu. Inni garuu lamaan keessaa tokko. Haa ta'uutiin namni bomaarlee fakkaatu kun yuunivarsiitiidhaa qalama lafa godhee bosona yoo galu an algaa ho'aa mana namatti tolu dhiisee bosona yoo galu falmee saba kiyya bilisa baasuu wayya jedhee filate. Har'a seenaa gabaabduu isinii qabanneen Kumsaa Dirribaa waggaa 20 dura yaadannoo nama biraa qabachuun jalqabe irraa kaasee Ugaanda hidhamuu ga'e isiniif qopheessinee jirra. Chaanaalii kanaaf haaraa kan taatan sabskiraayib gochuun nu tumsuu dandeessu. Yuunivarsiitii Finfinnee bara 1996 maanijimentii barachuu galmaa'ee ture. Yeroo sana bara 1996 Jaalmarroon har'aa yeroo jalqabaaf yoo hiriira ba'u barataa waggaa tokkoo fireeshmaanii barachaa ture. Kanumaan kan jalqabe turtii yuunivarsiitii bara 1998 aktiivistoonni Oromoo yuunivarsiitii adda addaa irratti kan eegalan Dastraagal Tuuriist Opporeeshin hordofee mootummaan humna isaa yeroo mul'isu eegalutti Kumsaa Dirribaan Finfinnee akka baratatti hin deebineef ol ka'ee gara Booranaa baqate. Garaagarana osoo hin gorin gara loltummaa gale. Kan gale immoo waraana bilisummaa Oromoo ture. Kumsaa Dirribaan baay'ee osoo hin turin gara Finfinnee deebi'e. Kumsaan kun kumsaa yeroo yuunivarsiitii hin turre. Kumsaan waraana jechaan beeku amma harki isaa kilaashii wal baree jira. Bonyaa olitti yoo baate osoo humna hin fixin akka lafaan si gahu baratee jira. Gara Finfinnee erga deebi'een booda aktiivistoota maqaa dhoksaan qeerroo bilisummaa Oromoo kan jedhutti makame. Osoo baay'ee hin turin warri nageenyaa neetwoorkii isaanii addaan kukkutuudhaan hooggantoota sosochii kanaa Tasfaa'uun Camadaaf Masfiin Abbabaa yoo hidhan Kumsaan ammas deebi'ee gara kibbaa baqate. Akka durii afaan biyya isaatiin yoo gaafate deebii argatuumi kan inni itti baqate. Daangaa biyya lamaa qaxxaamuruun teessuma isaa Naayiroobii Keeniyaa godhatee ture. Biyya hambaa baay'ee osoo hin turin waamicha waraanni bilisummaa Oromoof godhee hordofuun gara Booranaa deebi'ee dhufe. Amma ifatti garee kanatti makamee haaluma kanaan Jaalmarroon yeroo ammaa kun kan dhalate. Bara 2001 walitti bu'iinsa keessoo waraanni bilisummaa Oromoo yoo qoqqoodamu waraanni Kamaal Galchuun hoogganamu waraana gara Booranaa jiru waliin wal arge. Garuu mootummaan wayyaanee weerara guddaa banuun waraana adda bilisummaa Oromoo mo'ate. Kumsaan illee gara Ugaandaa baqate. Mootummaan Itoophiyaa yaalii Ugaandaa irraa Kumsaa qabuuf osoo hin milkaa'in hafe. Akka seera Ugaandaatti hidhaan waggaa 1 fi ji'a 8tti murtaa'ee hidhame. Akkuma hidhaa isaa fixateen mootummaan Ugaandaa Kumsaa Dirribaan akka bakka fedhu deemu hayyameef. Inni illee gara biyya sadaffaa kan taate Eertiraa baqate. Yeroo sanatti Itoophiyaa fi Eertiraan diina waan turaniif mootummaan Eertiraa nama mootummaa Itoophiyaa falmu harka lamaan simataa ture. Kumsaan hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo Eertiraa turan wajjin wal argee. Yeroo inni mana hidhaa keessa turetti rakkoo tokkotu uumame. Innis yeroo sanatti ajajaan waraana dhihaa kan turan Laggasaa Ogiin ajjeefame. Waraanni hoggaan irraa ajjeefame kun ni diigame. Carraan kun Jaalmarroo balbala guddaa kan baneef ture. Erga biyyaa ba'e baqaa fiidhaan kan dabarse Kumsaan hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo Eertiraa wajjin wal arge wajjin aangoon waraana dhihaa akka gurmeessuuf itti kenname
gara Itoophiyaa sagalee isaa dhaamsee deebi'e. Eertiraarraa ergaatti kenname qabatee gara bosona Wallaggaa deebi'ee ture. Maarree waraana ajajame osoo ijaaraa jiru osoo hin yaadin qeerroon baay'een ati nu leenjisi, ati qofti nu hidhachiisi jechuun qeerroon baay'een akka isa waliin hiriiran waadaa galaniif. Akka qeerroon gara isaa yaa'u kan godhe taateen lama akka jiru ni himama. Tokkoffaa bara 2012 mormii ka'e yoo ta'u, kunis qeerroo funaanuun lakkoofsi waraanni bilisummaa Oromoo akka dabalu godhe. Kan biraa immoo kabaja ayyaana Irreechaa irratti taatee gaddisiisaa hordofee Qeellama Wallaggaa irraa qeerroon hedduun milishaa irraa meeshaa waraanaa butuun garcha keessatti makaman. Akka mootummaan durii jedhutti bara 2016tti zoonii Wallaggaa 4 keessatti aanota hedduu woboon hooggana kumsaatiin to'atee akka bulchaa turee fi milishaa ofii hundeessuun milishaa mootummaa hidhaa ture ibsan. Dr. Abiyyiin gara aangoo erga dhufeen booda ODP'n yoo aangoo to'attu baha Wallaggatti qaawwa uumamte fayyadamuun woboon zoonicha to'achuun bulchuu jalqabe. Maarree ODP fi woboon Eertiraa irratti Daawud Ibsaan hoogganamuun marsaa haaraan dhaaba hundeessuuf walii galan. Gara biyyaa deebi'an. Achiin booda jaarsoleen biyyaaf abbaa gadaa hammachuun komiteen dhaabbate. Waraanni bilisummaa Oromoo naannawa Oromiyaa jiru yeroo meeshaa isaa hiikkachuu jalqabu Jaalmarroon adda koo hafa malee kilaashii koo hin kennu jechuun ejjennoo hin jijjiiramne mul'ise. Sa'aatii tokkoo ol viidiyoo kan gadhiise Kumsaa Dirribaan ergaa kana jedhu dabarsee ture. ODP akka hin amannee fi meeshaa hiikkadhaa yoo jedhan akka didan loltoota isaatiif ergaa dabarsee akkasumas ajaja Daawud Ibsaa akka hin fudhanne ifa godhee hime. Komiteen araaraa ana dubbisuuf heeyyamamaa waan hin turreef isaan meeshaa hiikkachiisuu qofa laalan jedhe. Jaalmarroon akkasumas waraanicha diiguuf kaayyoo qaban jechuun himata. Komitee meeshaa waraanaa hiikkachiisuu dhaabbate keessaa Jawaar Mohaammed akka jedhutti yaalii hooggantoota waraanaa argachuu akka hin milkoofne himu. Akka Jawaar ibsutti gara dhiha Wallaggaa kan deeman Baqqalaa Garbaaf Abbaa Gadaa Bayyana Sanbatoo maaricha akka hin milkoofne himan. Haaluma kanaan bosona mana godhatee kan itti fufe Jaalmarroon yeroo ammaa mootummatti mataa dhukkubbii ta'ee jira. Wallaggaa iddoo adda addaatti kaadiree aangorra baate manaa yaamamaa ajjeefamuu yookiin kararra osoo jiran namoota eenyummaan isaanii hin beekamne ajjeefamuun wanta baratame. Yeroo tokkotti gaafii BBC'n Jaalmarroof kaase. Jaalmarroon faa wayyaanee waliin hojjeta jedhan namoonni keessan ni jiruu? Dhiyeenya kana Maqalee turte jedhamee haasa'ama kan jedhu gaafiin ka'eefii ture. Jaalmarroon oo deebisu yoo barbaadan Marroon du'e Marroon Maqalee jira jedhan. Ijoolleen Oromoo wanta barbaaddattu jira. Oromoon ofiin of bulchuu, poolisii ofii qabaatee gaafilee Oromoo deebisuudha. Waan hundaafuu yoo na barbaaddan an kan jiru bosona Oromiyaa buna Wallaggaa jala jira jedhee deebiseef. Gaafii BBC itti aanu yeroo Wallaggaa irraa neetwoorkii bilbilli bade sanatti akkamitti argachuu dandeenye kan jedhu gaafiin ka'eefii ture. Jaalmarroon oo deebisuuf dhugaadha osoo Oromiyaa guutuu irraa neetwoorkiin bade akkasumas Itoophiyaa guutuu irraa bade kanumarraa hubatta waraanni bilisummaa Oromoo akka neetwoorkii mataa ofii qabu jechuun deebiseef. Yeroo ammaa kana mootummaan Itoophiyaa fi woboon mariif Taanzaaniyaa jiraachuun kan baramedha.